ilma galmaa abbaa gadaa ርቱዕ ጀማ ብፁዕ ጀማ ለካ አንተ ነህ አባ ገዳ ilma galmaa yaada oromoo shaama waaqaa gadiini namaa oliini suma akkasuma የተሰኘው እንደ አክሱማ የተባልከው ፍጹም ጀማ ለካ አንተ ነህ ያይ ብያ አባ ቃሉ የማይቀለበስ ቃሉ ለካ አንተ ነህ ሰዓት አርካ ኦግ kabajamoo fi jaalatamtoota daawwattoota keenya dhaganagaan walitti deebin har'a qophii dinqisiisaa sirna bulchiinsa uummata Oromoo waggoottan dhibbootan darban ture kan jireenyaaf dimokiraatawaa kan haqa walqixxummaa fi nagaa dhalootaan eegaa ture sirna gadaa kan ilaallu ta'a. Amma xumura qophii keenyatti nu faana turaan maarree affeerraa keenya jaansutiin akkamitti sirni durii kun saba guddaa Afrikaa keessaa tokko akka qajeelchee fi har'a maal akka bu'aa qabus kan ilaallu ta'a. Chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan akkamoo viidiyoon nuti gadhiifnu isin hin dabarre mallattoo bilbilchaatu kun maatii sagalee kitaabaa ta'aa isiniin jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenya mee sirni gadaa maal akka fakkaatu xiqqoo ilaala. Sirni gadaa siyaasa qofa miti. Karaa hawaasni itti ijaaramudha. Sirna hoggansa waggaa 8 jijjiirratu. Namni tokko yookiin hogganaan tokko bara dheeraa aangoo irra turuu akka hin dandeenyes kan itti mirkanaa'udha. Mee sirna gadaa shanan isin beektan uummanni beeku umrii 8 adda beekanaa ilaalu. Inni tokkoffaan dabballeedha. Dabballeen guyyaa dhalatan irraa kaasanii hanga waggaa 8tti kan jirudha. Kun yeroo ijoolleen akka gaariitti kunuunsaan guddatanii guddina hawaasummaa fi aadaa baratanidha. Kan qooda homaatu ittiin fudhan. Ijoolleen yeroo kana keessatti aadaa fi safuu Oromoo yeroo itti barsiisanii guddisuun itti salphatudha. Inni lammataa foollee yookiin gaammeedha. Gaammeen waggaa 8 hanga 16 kan jiru. Dargaggoonni umrii kana keessatti hojii hawaasummaa salphaa keessattis qooda isaanii fudhachuu kan jalqabanidha. Garuu ammas taanaan ijoolleen umrii kana keessatti argaman ogummaa hoogganaa gara fuulduraatiif itti deeman sanaatiif barachuuf qophaa'aa kan jiran qofaa ta'uu isaaniidha. Gareen gadaa sadaffaan kuusaadha. Kuusaan waggaa 16 hanga 24 kan jiru. Dargaggoonni kuusaa keessatti hojii olaanaa fi dirqama hawaasummaa fudhachuu jalqabu. Hojii mootummaa keessatti qooda fudhachuu fi ittisa hawaasaa keessatti hirmaachuu kan itti jalqabanidha. Sirna hoggansaa fi seera gadaa hubachuuf leenjiin isaanii daran itti dabalaa deema. Kun ammoo qophaa'insa hoggantummaa isaaniitiif furtuu ijoo kan ta'edha. Mee garee gadaa afraffaa ilaala. Gareen gadaa afraffaa Raabaadooriidha. Raabaadoriin waggaa 24 hanga 32 kan jirudha. Dargaggoonni kutaa Raabaadorii kana keessatti murtiiwwan olaanoo fi gorsa kennuudhaan hojii hoogganaa keessatti hirmaachuun isaanii kan itti fufuu fi kan jalqabudha. Akkasumas hawaasa keessatti nageenya eeguuf qooda olaanaa kan fudhatan
waggaa kana keessatti kun yeroo sirna hoggansaaf qophaa'an keessatti isa murteessaadha. Gareen gadaa shanaffaanii gadaadha 32 hanga 40 kan jiru. Kun gareewwan hoggantootaati. Ganna kana keessatti namni sirna gadaa hogganuu danda'u kan itti filatamudha. Itti gaafatamummaan hogganaa yeroo waggaa 8tiif kan jiraatudha. Sana booda jiila isaanii xumuruudhaan abbootii gadaa durii keessa taa'anii hawaasa keessatti gorsa kennuu isaanii itti fufuu jechuudha. Mee kabajamtoota daawwattoota keenya gareewwan kana wajjin wal qabsiifnee sirna gadaa keessatti sirna hogganaa jijjiiruu haa ilaallu.